قال أنا ديك على نعمل أكان سنجر كانت قلبين جران ديفما كله ديفما نأرجع كم نصنتانه ديفما أبولما ديفما إثروجا جريني أمني ثلاثة تنتظر أيه تاتي جران ده برسكا أقول ده توقع ورابو في تطول التلة ومنته ورابو سوور ورابو كانوا أموان كيري ورابدا السلام عليكم أكهاريات thank you doctor hundi keessanuu jechuudha warri osoo beekin illee beeytan illee karama hundaanuu akkuma reef doctor jedhe ka lafarrallee ka waaqarrallee dhiifama gaafadhee jira deddeebisne mana murtii federaalatu asi jennee as dhufne guys kana waan taateef jennaan hundi keessanuu garamaan dhiifame inumaatu warra na arrabsitan dhiifama anatu isin tuqee akka isin arrabsitan godhe waan taateef jennaan hundi keessanuu garamaan tidawala kino orgaa jirti hundi keessanuu dhiifama warri na arrabsitanillee warri na arrabsinillee ka qalbii keessatti natti aartanillee ka gurbattiin tun quufte jettanillee hundi keessanuu dhiifama guddaa isiniin jedha Oromootiya maqalee ibidee arrabsitu shamarran arsii jettu waan ta'eef shamarran arsii keessattuu shamarran arsii hundi keessanuu dhiifama baay'ee tokko dhiifama hundi keessanuu dhiifama guddaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kaleessallee himee ture har'a mee namni kun 8,000 guutee jira asitti akka das jedhuuf by the way kenna adda qaali dolara kumaan nama baay'eetu bitee nuuf erge Ameerikaa irraa biyyoota garagaraata irraa Austraaliyaa inna gaama sagaleen kee doctor biyyoota garagaraata irraa mallaqa miliyoona lakkaamu baay'eetu naa dhufe jechuudha gaafsan kun hundi isaa irra guddaan shamarran arsiiti waan jawaari fi namoota muraasa warra dhiirota irraa kaafe malee hundi isaa shamarran arsiiti warri rikoordii cabse jecha so kana waan taateef jennaan hundi keessanuu dhiifama guddaa na of kolchaa indogongore boruu kaafnee ajandaan kenna warri gara Dubai dhufuu barbaadan warri as keessa cancellation fi ID qabdan akkuma duritti lafarratti gaddachaane idilee kenna dalaganna TikTok irra dhufnu jecha keno TikTok dhufne rabbashne gui torban mala han safara TikTok nu keno dhufe akkatti media keessa media itti fayyadamu wallaale garuu TikTok bicha media keessa wal baratu dinne yoo dhufe torban takka ga'e rabshaka gaaf gaali kino akkatti harka micciiramee dhiifama gaafachuuf dirqama waan taateef jennaan barkama dhugaati mee yaadattee jiraatte doctor an TikTok wallaaluu kiyyarraa ani TikTok wallaaluu kiyyarraa barakaan yooni maanyaa faatu dhufe paaspoortiin harkaa fuudhamuu qaba jettee jarattiin natti gatteette yoo yaadatte atiif maakiniin beeytan sirritti innaa yoo mootu habashaadhaan wal dagannee gara galle mootu kino Oromoo wajji walitti gadi aana gara marattuu hin rakkadhe gaa'is innaa irra guddaa akka isin naa hubatu qabdan ka fedhu haala itti fayyadamuu TikTokii kana baay'ee wallaale waan taateef jennaan hundi keessanuu dhiifama doctor dubbiin teeti amma labsiin irraa baas yalla okay ujoolleen keenya warri akka gandaatitti qabee kiyaanu arrabsee isiniin jedhe hundi keessan jechuudha. An dhuguma rabbititti an akka namni miidhamullee hin barbaadu kiyaar illee miskiina miirumaanii waa jedha isuma dhugaa rabbii isinitti hima jechuudha. Hundi keessanuu ni jechuudha. Kiyaar yoo shamarran ofii arsii arrabsellee haadha isaa arrabse obboleettii isaa arrabse ayguddoo isaa arrabse ayyadayaa isaa arrabse adaadaa isaa arrabse mucaan kun haadha abbaan arsii sinigalee miti ijoollee safaraati safarummaa fi miti asumarra wal beeyne malee mana waliin beeynu sinigalee miti garuu mootu namni yeroo tokko bakka gizee girgiriin kun itti baay'atu maal itti maqaan baay'atu
akkuma ta'e ta'eetiin dhoqqee keessa seena oofii wayii seena isinii galee miti itti fakkaattee harkaan wal fakkaattee ka walitti immoo isin fide isin arrabsuuf sababa kan ta'e isinii galee miti akka inni isin arrabsuuf ka sababa ta'e ana dubbiin anarraa kaatee isinii galee miti arraba kaleessa shamarran arsii mooyaan qabdu isiniin jedhee fi waan hunda inni isiniin jedhe viidiyoo hanganama kana dhaga'ee dhiifama godhaa fi sababaa kiyyatti isin arrafamuu keessaniif wallaahi garamarra anillee dhiifama guddaa isin gaafadha dhiifama isiniin jedha isinillee dhiisaa garaan haadhaa namaa dhiisa haati yoo nama abaarte yucciti yoo jette garaan haadhaa laafadha irraa namaa jiidi abbatu irraa namaan jiine malee irraa jigaa fi haadhummaa dhugaasan agarsiisa dhiifama godhaa fi yoo isin dhiifama isaa gootan rabbillee badii keessan isinii dhiisa jechuudha. Dhiifamuma dhugaasan godhaa fi haa jiraatu namuyyuu haa jiraatu. Anama fakkeenya na arrabse waa takkaa hin jirenan. Ana akkuma tokko nama dalagaatii haa isallee waan rizqeef keessaa buutatee mucalleen deemee ilma ofiis ijaartee ofii haa guddatee waliif fide malee wallaa birrii takka naan kennin. Ka birrii takka dallaalaayyuu waa takka itti nama fidee waa takka naan kennin ka mucalleen geessin sababa ofii geessuu dadhabeen anas arrabset abdillee wallolanii isinillee arrabse. Kiyaar xifaatanya no baraasuu xifaat no bara badii ufiitirraa ka'eetiniin ka'ee anas arrabsee abdillee arrabsee ijaartii hojiin rakkisee isinillee isin arrabse. Isin immoo irraa guddadha dhiisa fi amma anuyyuu silaa itti duula. Silaa anaayyuu ka falmuu ni qabu. Yeroo nama kana dhimma dhiiftaaf rabbii jecha dhiiftaaf waan ta'eef hundi keessanuyyuu wallahi balaanarraan ka'e osoo gaafa abdiin na gaafatu san atumaan gara feeten deemi har'a rakkannaan natti dhufte duraan gaafa biyya arbaan sun arrabsaa turte jedheeni silaa wanni kun hundi isinitti hin dhufu jechuudha. Balaa ankaasan kiyyaan dhufee isin arrabsee maqaa kiyyaan arrabfamuu keessaniif dhuguma rabbiititti dhiifama guddaa isinillee dhiisa fi rabbi badii teessan hunda isinii haa dhiisu dhiifama godhaa fi jireenya isa haa jiraatu deemeetiniin silaa biyya Dubaay kanatti namumaaf kaartoon olii oofanii waan rabbi rizqeef olii oofate haa funaannatu abbaa bultiitillee amma fuula duratti illee ilmoo argatuuf deema mushurraadha so homa kanaan dhiifama godhaa fi irra taraa fi isinin jechuu barbaada. Kanarratti kunoo Isaaqiin akkiree naagalchi jettullee dhufe ani ilaalchi kiyya kana isinillee mootu akka dhiiftaniif akka obsitaniif abdii qabaa. Ulfaadha galatooma hundi keessanuu warri haftan dubbadha warri gasira jirtan. Isaaq dubbadha. Assalaamu alaikum hundumtu keessanuyyuu. Doktoratillee iddoo tokko galatoome. Balaan kun tokkoffaa irratti kaka'e anillee keessa jira. Kiyaari wajjin jalatti uumamaa jira anillee akka tokko garuu alhamdulillah xiqqoo kiyaartu na waan gartee akka malee girrisaan gara kiyaarnarraa gara galee malee balaan kun mana kiyya qaqqabe. Asuma wanni jechuu barbaadu ani ijoolleen kenna warri kiyaaritti aartanii kiyaar dhiifamni isaa sun nun geenne jettanii kaleessaanuyyuu wanti sun taamee wayitii jedhee biran turre silkii ani wayitii san weegaan deebi'ee boodatti kiyaaruu gastirra hin jiru wanni sun mana kiyyatti taamee miira keessa galeettiniin kiyaarillee waan san dubbadde jedhee dallee dhiifama gaafate arrallee immoo ijoolleen kenna dhiifamni sun nun taane irra haa deebi'eetiin nu gaafatu jettanii kunoo mana murtii guddicha geessine siigalee akka oromootitti mana murtii guddaa qaallitti kanaafuyyuu hundumti keessanuyyuu garamarraa dhiifama godhaa fi anallee yoo natti aartanii ka jiraattan taate dhiifama wanni dogongorri yeroo tokko tokko miidiyaa kanarratti afaan namaa kanarraa wanni bahu karaa hin taane irratti illee fassaramuu danda'a beekallee godhuu danda'a miirallee keessa galee godhuu danda'a ufuma arrabsee yoo isin arrabsellee waan ta'eef kanaaf hundi keessanuu ittiin aalinaati dhiifama jechuu barbaada. Doktoraa fi kiyaaroo yoo walitti isin araarsine waliin lolle sila isin. Isaan naannolee malee ani lollee ani baqataadha baqataan humna qabu. Haa caffaru dhiisee akka gaaf xiqqoo ol guddatuuti. Gaafni xiqqoo furrati likkii galcha rakkoon qabu. Kiyaar akka nan beeyne an kalee argee bara.
أنا يونا جاي أما إنك يولي نبرة ترى أمة الربزومي أنا الربزون إذا أكك يارتك ولا نبين يعني كليث أرجبر ثاني إيثيا قرانا نياتين إيثي والله كيارين أن قرانا نياتين إيث نتي ألفاتس نما اللي وانا نجرف إسال ديبي ولي ديبسو هندن دوفي مدي الرب مكيا يجد إيثي والله كيارين رب مكيا يجد إيثي كيار كان كذي تبادر صاحبهم اللي ثين ديفنه سلة ثودات ثين ديفنه Giri salle sodaadhe dhiibne rabbuma kiyyaa jecha si dhiise kiyaar gara kiyya. Sitti sin aarre sitti illee aaruun deemu si dhiise illee amma achi ittiin deebiin sanuu gara kiyya kanaan hin dhufin. Baxaam rakkoon oofu. Rabbi si yaadisu. Innaa. Isaan dubbatti. Dr. Asli. Ayuu sana. Akkuma tikette dubbiin sometimes yaadaan guddachuun baay'ee importantiidha. Hadha wannan baradhe wanni guddaan asliin gidee dhufa. Oi, Dr. Deebii mee bakka keetitti guys push na godhaa malee push na godhaa. Maal taatan? Uummanni qalbiin beekuu sila kuma kudhan na galcha amma tana dafa. Kenoo erga gaddaati TikTokii gubbaa jirra uummanni maal ta'e sila fayyaan qabu. Waraabee saree farda qabuu dadhabnaan sila fardi fayyaan qabu. Sila fardi fayyaan qabu uummanni fayyaan qabu sila doctor mana keetitti miti push na godha guys push na godha kuma kudhan na galcha akkan zamad kuntu baqqalaattu maal jedhe beektaa isaa qoitti deebita yoo abaaboo na kennitan fuulli kiyya hindii mataa yoo libba qirxii naa kennitan garaan kiyya dassedha yoo mani gaanii natti gootan mataan kiyya fakaa jedheen yoo mootu leenca darbitan of wallaalaa suuta feentii naqqalaan push guys mani gaanii ka kennitellee thank you amma baratu amma TikTok Bukiyaar aan waa jedhu barbaada please obbo Aslii kana konfachuu barbaada namni yaadaan guddate akka Aslii kana an akkanatti hin eegne Aslii dubbii akkanatti easy gootee guyyaa guutuu namni TikTokii kanarra jiru ana dabalati usmee dabaladhu abdii yaallee jirraa qomna kennaa yaaluudhaaf akka mana murtii aanaatitti akka godinaatitti ka federaalaa ati dhuftee wanna kan hanga takka laaffistee iddoo galatoomii yaada guddaa qabattee dhuftee akkaataan itti wanna ibsaa turte nama miidiyaa kanarra jiruyyuu akkaataan itti kabajatti gootee itti dubbattee itti haasoftee dubbii kana solve goote wallahi appreciate si ashqaabbataan jiru ayihiiriin dhageeffachaa ture dhugumaan akkaataan itti dubbii kana hiikuudhaaf nama akkaan keetii bulle bulchiinsa bilchaate qabaachuun baay'ee importantiidha hawaasni hin diigama yookaan namni wal fixa beeyta nama keenyallee nama waa balleessu akkan itti balleessi seeraan akkanatti itti himtee ka itti aarellee tasgabbeessitee akkana waan kana solvuun gochuu hangeetiif nama guddaadha galatoomi hojii gaarii hojjettee baga immoo akkanatti guddattee siyyuu nama guddaa kanaa qabaanne yaadaan guddachuu kan kennatti hedduutti tolee jira waan guddaa hojjettee aariin kan keetitti kan kee galliqimsitee kee aariin illee kafar gootee uummata kanallee aarii irraa barreessitee yaada bareedaa fiddee iddoo galatoomi kanuma jechuu barbaada waan hundaa waati dubbattee jirta waan hundaa sammuu tokko illee hin jiru. Thank you. Marcos Jarangit. Doktor nagaan sini pada unda keessanii fi akkam jirtu? Nagaa fayya. Warra asirra jiru hundi keessanii follow godhan kuma torbaa kun. Ay galatoomaa dhugaa jechuun miidiyaa kana irratti yeroo baay'ee ajandaan numa ka'a. Ajandaan ka'uurra immoo namni gaafa dhugaa dubbachuu fi namni gaafa aaru waan dubbate illee hin beeku. So erga dubbate immoo dhiifama gaafachuun beekumsa guddaadha. Ammallee kanan jedhu akka namni quufu kan akka kootti osoo danda'ame yoo hojjeteera ta'e bayeessa yoo hin hojjenne ta'e garuu fakkeenyaa fi miidiyaa kanarra baay'ee olii gad deemaa jira waan ta'eef akkuma namni itti toluu fi viidiyoo gabaabaallee osoo hojjete dhiifamallee gaafadheera namoota nagarree fi jechuun namni hundumaa argeera garuu namni hundumtuu as hin jiru namooti mufatan ta'uu danda'a. Akka wal ga'uuf xiqqoo osoo viidiyoo gabaabaallee hojjeteetti dabaltee bayeessa saba ofii arrabsuun saba wajjin jiraatu malee saba ofii arrabsanii namni nama baay'eedha waan ta'eef garuu immoo hojii baay'ee boonsaa hojjetanii kuni beekumsaan dhugaa rabbii baay'ee nutti tole. Hojii akkasii itti fufnee hojjennu tokkummaan baay'ee murteessaadha waan ta'eef ulfaadhuun jedha keessumaati doktor yaadi koo kanumaa ulfaadha. Galatooma warri shamarranillee ergadha warri kaleessa qabsoo fa'aa keessa turtan. Dhiifama garamaan isin gaafanne innillee dhiifama jedhee hundi kenna dhiifama isin jedheera warri dhiira hunda bakka kee arbee dhiifama isin gaafate baay'ee isin dubartiin haadha kenna obboleetti kenna
jaalallee kenna, haadha manaa kenna, ilmoo kenna. Isinii galee miti. So ergadhaa. Doktor, asuma waan tokko wanni jechuu barbaadu yoo ajjala ka jiraatu taate ajajaan waraanaa hoogganaan dubartoota guddichi haati siinqee haadha faateeti. Isii fidi waan namni waraana guddaa bobbaasee hanga ammaatitti lolchiisaa jirullee isii waan ta'eef hooggantuun haa dhuftu. Itti dawwali ka laayibirri jiraatu oolta I think. Laayibirri jirti guys hin beekon. Laayibii wal qabsiisaa jirtu dolarra jirtu. Waraana bobbaafteetu dalagaa ofii kan dhuunfatti deebite. Uf kabachiisaa jetteeni barabba waraanni halkan guutuu uffata aadaa kanaan dhufe waan inni nu godhaa bule halkan eebbisaa dubbadhu. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Drive godhaa jira wayi sagaleen sin jeeqa. Omaan akkoon qabu akkuma takka yaada kenna. Hayyee galatooma ka warri dubbii fixan jaarsonni jalqaba ati galatoomii akkasuma warri si gargaarallee. Akka achirraa hafe dhiifama kaa irra taqabbalama jenna uummata kennaanii. Nama eega dhiifama jedhee wanni godhan hin jirtu. Akka sirnaatti silaa osoo lafa jiraate hin qalallee marallee. Amma maraa godhe irraa gala jennaani. Achirraa hafe kiyaarii wanta jechuun ni barbaadu walillee hin beeknu. Wanti dubbiin teetuun xiqqoo ulfaattuu fi xiqqoo sabni ija wayiitiin si laala. Aktiivistiidhaa asirra jirta. Nama hedduu si beeka. Atillee yeroo baay'ee nama gurguddaa hedduu maqaa dhaattee dubbatta. Sanii fi dubbiin kee hoo'ite. Amma achiif ka tare uf eegi wanta akkanaa kanatti hin deebiini. Yeroo waa jettu akka nama guddaatti akka nama sabni ija irra kaa'etti xiinxallii waa jedhi. Tatanaati uummanni sii dhiisa. Ta fuula duraa tana amanaa si bira kaa'annaan jedha. Akka ganumatti sinirraa gabaabsa Doktor nama baay'ee jira. Aye, galatoomaa. Fooziyaa. Shamarran keessaa yeroo jalqabaatiif Fooziyaa dubbataara. Shamarran ergadha warri shamarranii doktor warri kaleessa isaa walloltan fa'a. Dhiifamni isinii ta'eera. Yoo ta'uu baatu immoo uf isinii qalla. Wallah. Assalamu alaikum doctor. Waalaikum assalaam. Jirtu akkam? Jira alhamdulillah. Wallahi ana isinuma akkanatti kaleessa illee walitti duultanii hadhallee waliin teettanii wajji fixattan kanatti dasna jedhee ol ergadhe. Garaa haadhatii irraa kaatanii. Wayita waa balleessitanillee wayita waa tolchitanillee das nama jettanii isinuma dasna jedheennaan ol ergadhe wallah. Galatooma. Abdii culullee arsii jirta? Jira. Dubbadhu. Yaada qabda? Okay, hawaasa kenna. Anam hawaasa ijoollee jechuudha warroota ammaa gammaa sararatan jechuudha. Dhiifama gaafachuun namni sun yakka hin hojjenne jechuu miti. Dhiifama gaafachuun yakka dura hojjeteef yeroo hundumaa yakka maatii akka hin arganneef. Kanaafuyyuu namni kun eega dhiifama gaafate please wallahi irra dhaabadha bakka. Irra dhaabadha. Ammallee doktor maal na fakkaate beektaa kiyaari qarrabsu AI na fakkaate beektaa. Osoo meela kanatti waa wayii ammate lakkoofsa tokko benna amma mee lakkoofsa lama osoo barreesse hundi namaa lakkoofsa lama barreesse. Yoo nam tokko hattu hundi nama hattu barreessa beektaa. AI nama fakkaata komantiin nama si galee. Kanaafuyyuu please irra dhaabadha kalas hingaa kalas wallahi ni gaa. Maa mucaan mana buleedha akka itti mushurraa bira gachiisu dhabe wallahi. Wallahi hingaa bakka. Mee kiyaara kaanii bara liimitti uldaa achi Facebook seena azee kam godhani bar anaa garaana yaate wallahi bakki inni wallahi asal kaam la koto koto ilal ka shuf kiyaartu barreesse mi kunu AI egalela AI bakka ka mica marache AI dana fakkaate beeta ani ulaal commenting guutu wal fakkaata kanaafuyyuu namni dhiifama gaafachuun yakka hin hojjenne jechuu miti yakka dura yakkeef yeroo hundumaa yakka maatii akka hin argamnee fi kanaafuu akka itti bakka namni xiqqooma sammuu qabdan akka itti taarifataa bakka dhiisa way bakka dhiisa hangaa kan jechuu barbaadayya. Jamaal
دكتور سلام عليكم. عليكم السلام. وايك يا رد قبصونك يا كوني باي تفوف ولا ما قالت اما يا برلين كاب كيارن ديسا في قو في اجاي جدني مرانين دربني انين كون اللي كانوا ميرو مكيس قاليت وان ثاني جدي الرمضان مو دكتور اني وانا كجمال تنتدغموي ساموني كان كيارنت يا ست ريبيكتي اما وان اما كيار رت كان كنو كيار زر اني اتمتوري والله لازم warningi صديقة دوكتي كيار اتمتوري وان كان وان Koppiiliin kina godhame dangerous maal jedheetiin natti ergaa jira. Wanta warningi natti ergaa jira. Koppiiliin kina warningi tergani koplingi gorafi skina rabbi جايز كوبرينكي قرابي أنا أكاسي كيارين أن اتمتوري الرمضان مو كبيكو قبلو كيار همين يفمتي جباكيت متي سمي وفمتي سبليس وفمتي نمني كاسي تدولو في وان بكاسي كابو في يوكنا المرمو دوكوتيتي نمهدوتو سجالة نمهدوتو نجرا بك أمبي كان أرمان هندي كان فيك أكامتي نمني نبكك أمنو فوانو نجرا كان من كان واسين جروني نم أصونو بك قد دايان